Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii keenya akkam jirtu nagaadhaa isin jedha. Akkuma kanaan dura beekamu chaanaalii keenya subscribe gochuudhaaf obboleewwan keessanii share gochuudhaan nu deeggaraa jenna. Subscribe jechuun keessan nu jajjabeessaa jechuudha. Har'aan kana wanti isinii himuu barbaadu fakkeenyaaf WhatsApp irratti Facebook viidiyoo garaagaraa namni bakka biraatiin itti erguu danda'a. Isinis immoo girii baay'ee keessa jiraachuu dandeessa. Al tokko diiletii mogootuun al tokko yeroo automaatikii baay'atee dhufu telefoonni ofuma isaatiif fooldarii mataa isaa uume dhokatee taa'a jechuudha. Inni kun immoo maal telefoonni keenya akka sirriitti nuuf hin ajajamne nu godha. Al tokko hin qabachuudha iskiriiniin. Isa kana dhokatee keessa al tokkos namaan buusu ishedhe. Isa kana bakka jiru barbaadee kan nu baasu aappii isiniif hima nu waliin hordofna jechuudha. Innis maqaan isaa duplicate file fixer and remove dha. Isa kana okay gootu isin asatti barreeffattu Play Store keessan irratti akkuma kanaan dura isin jedhe bifa kanaan isiniif duplicate file fixer and remove dha. Isin install gootu an buufadhee waan jiruuf open jedhan. Isinii bana bifa akkasiitiin amma bifa kanaatiin isinii jechuudha. Haala salphaadhumaan akkana isinii fida. Maal gochuu barbaadedha? Scan audio, scan video, scan picture, scan document, full duplicate scan jedha. Scan duplicate contact jedha. Isin kana hunda dhiiftanii full duplicate scan isa jedhu raayii itti gootu jechuudha. Gootanii asii gara gadii kana kunoo bifa magariisaatii barraa'ee jiru kana scan now jettu isin. Scan now jettu amma ani keessaa waan hin bal'eessee jiruuf no duplicate found dha kan koo. Garuu keessan waan jiru falee guuree keessaa fida as gara gadii kanarratti meeggaabaaytii kanas jalaa qabamee jira jedhee isin diiletii keessaa gootu jechuudha. Erga diiletii gootanii aappichas ni bal'eessu keessaa jechuudha. Sababiin isaa al tokko keessaa balleessinaan taa'ee waan hojjetu waan hin qabneef keessaa balleessu jechuudha. Bifa akkanaatiin haala salphaan telefoona keessan nagummaa isaa eegdu akkana sirriitti intarneetii isinii hojjetus ni taasisaa. Telefoonni isinii ajajama akka gaariitti jechuudha. Har'a barumsa keenya irraa kana fakkaata. Gara fuuldurattis barumsoota gaggaarii qopheessinee isinii dhiyeessina. Subscribe nu gochuudhaan nu deeggaruudhaan nu jajjabeessaa isin jenna. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.